jira maaliif hidhaan jennaan lakkinan dhoyne na dhukkubaa jira ta'e jechuma tanaa gaafii hanga fadheef deebisaa inni naa kennuuf hangam dadhabee sagalee takka baafata bakka fuula qaama waan takka dhiitee jira akka malee dhukkubee jira miilaan oguu nyaata nurraa fudhatee achi deemu akka lafarra harkisaa deemaa miila kaafachuu hin danda'u dadhabee nama bakka qaamni hedduu dhibamee laafatti tokko ta'ee jira hedduu dadhabee jira wanti jiru hedduu nama sodaachisa kaleessa na dhukkuba jaa garuu humaa dhiitoyni kun hin jiru kaleef dheengaddaaf keessi koo gaarii miti xiqqoo na dhukkubaa jira jaa arra garuu ka addaati fuulli kun nama sodaachisa gulaaltu dhiitee jira hedduu wanni jiru haalaan nama sodaachisa ani beeku sodaadheetiin jira hedduu mana yaalaa hanga ammaa deemeen jiru doktora mana yaalaa hin geeffamne doktora ofii isaatiif qabullee galchuuf hin dandeenye gaafii irra deddeebee gaafatee ture ilaa ammaatti hin galchinee fi ka isaaniitiin illee hin yaalamne hanga ammaa osoo yaalan argatiin ono daranutti hammaatu jirti inuma ani maaliin shakka waa nyaachisuun oola namni fuulli isaa akkatti ni dhiita'u waasumma wayiiti malee nama summi waan summeessa wayiitu jira malee akkana fuulli ni dhiita'u dawaa nuti yeroo biraa garaadhaaf maal jedhee geessinuufi jira ture ka doktorri isaa ajajeef mana keessaa tokkichuma ayyamanii fi isumaa'u dawaa san fudhatee ala kaama ularra kaayama eega inni ganama fudhateeti achuma ala ta'a dawaa mana keessa waliin seenu dawaa sanuu shakku amma dawaa isaan ala kaan dawaan akkamitti isaan irraa fudhaniiti balbala irra ta'a. Asan keessa waa godhuun oolan bakka summi maarra fuulli isaa akkasuma fakkaata malee namni guyyaa takkatti akka dhibamee lafa hin ga'u. Akka takkaa jiruu isaa keessa dhibamee hin beeku dhibee akka ammaa kan. Takka akkatti harka kennatee illee hin beeku jawaar. Takka waan xiqqoo tanaaf nama laaffatee akka lafa kufu hin turre. Garuu ka ammaa kun waanuma addaati rabbummaan haa dhaqqabus malee hedduu ulfaata hedduu. yaa ummata Oromoo osuma ijaan agartanii osuma akkatti ilaallu har'a boru osuma jennu osuma har'a akkana goonee boru akkana goone osoo jennu osoo walii galuu dadhabnee waan takka godhuu dadhabnee jawaar mana hidhatti dhiisnee boru lubbuu isaa dhabuuf deemna gaafa san immoo mootummaan silaa kanuma beeytanii akkana ta'e sababa akkanaatiin akkana ta'e jechuuf deema hanga lubbuun isa dhabnu callifna yaa ummata Oromoo taa'a inni kan akkanan turre siniif inni akkanan turre ummata isaatiif akka malee dhaabbataa ture ni beeytanii kanaaf sinitti ni mutu yaa ummata keenya lubbuun isa dhabuu enna ummata nu dhaqqabaaf inni sin abdatee rabbi biyya galee maaliif jal'iftan ilaaltan maaliif teeysan please kaa kanumaan jaa. Egaan daawwatootaa fi hordoftoota keenyaa akkuma sagaleen obboleettii Jawaar Muhammad dhageettan kanatti Jawaar Muhammad haala yaaddessaa kana keessa jira. Ummanni Oromoo Jawaar Muhammadiif falmatu qaba. Ummanni Oromoo Jawaar Muhammad mana hidhaa keessaa baafachuu qaba. Jawaar Muhammad akka daddafee dhibee kanarraa fayyuufis